kana jese bitela fela baguse kambar bane damne bakumani bose oduu gammachiisaa ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo isheetti argamtan mara kitaabni seenaa gootota Oromoo shanan gibee jedhu kan Nabaanishaaf barreeffame bu'aan bu'ii hedduu keessa qaxxaamurni isin jidduutti argame eebbaaf dhiyaatee guyyoota muraasa beellamaa eeggataa jira. Kitaabni kun isin bira ga'uu isaatti irra deebinee baga gammaddan yoo isiniin jennu gammachuu guddaan nutti dhagaya. Kitaabni kun seenaa gootota Oromoo shanan gibee dhokatee ture kan ifatti mul'ise yoo ta'u dhalootaaf fakkeenya ta'uun daandii saaqee galaa boriif kan gumaachedha. Eebba kitaabaa keenya irratti ilmaan Oromoo marti fageenyaan osoo hin daangeffamin akka argamtan affeeramtanii jirtu. Kitaabni kun seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u qabsaa'ota sabichaa fi waan guddaa gumaachuun ofii isaaniif ammoo dagataman irratti kan xiyyeeffatedha. Gootota kana keessaa muraasni isaanii kanneen akka Fiitawuraarii Shuree Onchoo, Firrisaa Abbaa Jobir Guuma, Abbaa Olii Abbaa Bogiboo, Naasir Abbaa Hirranaa Lim, Hasan Garimmaa kan Haji Kaalid Hasan Daaboo Jim, Aliyyi Abbaa Gibee, Abbaa Luleessaa Abbaa Gibee Gom, Abbaa Umaa Geeraa fi kan kana fakkaatan kan keessatti argamanidha. Beellamni keenya gaafa guyyaa Febraarii 5 bara 2022 jimaata galgala sa'aatii 6:12 kan wal arginu ta'a. Bakki argama wal argaa keenyaas Aziiziyyaa Suuqal Haramayn dugda duubatti argama. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 585 yookaan Duwwaa 591 Duwwaa 8736 fi Duwwaa 5837271 heloo nuun jechuun battalumatti nu argachuu dandeessu. Wottaa waliin bashannanaa kitaaba keessan fudhadhaa seenaa irraa baradhaa isiniin jenna. Koree qindeessituu eebba kitaaba gootota Oromoo shanan gibee magaalaa Riyaad. Ana dhufu baga nagaan dhuftanii eebba kitaabaa kunooti wal geessanii seenaa baruu dhuftaan quuqama lammiif baatanii kunoo agartanii gootummaa kaleessaa bitaadhaa dubbisaa kitaaba keessanii. Barreeffame ta'uu qaba barreeffame namni meeqa meeqa jira awwaalame kan fayyadamame bakki wallaalame ta'uu qaba barreeffame yaa hayyuu seenaa dhaga'i kana jeesee bitee lafee lafa kuuse kan barbaanne dhabnee bakumani bose atenu jaguge agube nuti ose bahara ro rabbi nurra guse bakkanu dabamu kana tasnu base kana jabse nurra bose rabbi alhamdulillah digagidi narrenye ya rabb alhamdulillah kunu gammadani